Okay, irraan waa'ee present perfect tense yaalaallu. Present perfect tense formiin isiin qabatu maali? Subject plus have plus maal jechuudha? Verb 3 dha jechuudha. Present perfect tense. By the way, telegrama jechuudha. Subject Telegrama plus seentanii African quick learners jettanii barreessan jechuudha. plus Bal'inaan PDF dhaan jechuudha. Asirratti waan haasawaa turre jechuudha. Guutuu isaadha. PDF dhaan achirratti isin galaksanii irraa waan ta'eef achirraa argachuu dandeessan jechuudha. Haasii yoo fayyadamna, haavii yoo fayyadamna kajoo kun depending on the name yookaan subject kana irratti hundaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf amma I have jetta, we have jetta. She yoo ta'e fakkeenyaaf he yoo ta'e takkaa'u it yoo ta'e maal jettee jiru it has, she has jetta jechuudha. Akkuma asirratti isin kaa'amee jiru she, he, iti warra akkana kanaaf singulaariidha waan ta'eef maaliif has ta'e jechuu dandeessanii haasiin singulaariidha. Singulaari verbiidha jechuudha. Saniifuu maal barbaaddee jiru singulaar naawanii barbaaddee jechuudha. Haaviin pluraaliidha. Waliigallee pluraaliin maal barbaaddee jechuudha? Pluraal naawanii barbaaddee jechuudha. I have, you, and they kaja'u jechuudha. Ayin ammoo kaja'u ayin just ingiliffaa keessatti akka itti fudhatame akka pluraalii hordoftutti fudhatame jechuudha. Osoo ayin jechuun ammoo andenuudha jechuu dandeessanii garuu dhugaadha. Ammoo seeruma isaanii egaa waan goonu hin qabnu I has hin jennu jechuudha. I have jenna malee I has hin jennu kun seeruma isaanii jechuudha. Saniif qabachuu danda'u qabdan. Ayin akka specific gootanii qabachuu danda'u qabdan jechuudha. Maaliif jennaan I jechuun fakkeenyaaf amma an wayin denuudhaare saniifuu seeruma isaanii jechuudha. Isaanumaatu itti walii galee kana murteeffatee I have jenna malee I has hin jennu jechuudha. Saniifuu I malee isaan hundinuu warra haasiidha. Kun haaviin kun maal jechuudha? Pluraaliidha jechuudha. Warra pluraal naawanii ta'ee hordofaa I gaafa jettan garuu immoo generaalii isiin akka pluraal itti lakkaa'ameeti fudhatame jechuudha. Kunis maqaadhaan ni beektan jechuudha. Maqaa fakkeenyaaf amma kana ni beektan bamaqaa tokkoffaa fakkeenyaaf bamaqaa tokkoffaa bamaqaa lamaffaa bamaqaa sadaffaa yaanii haqoodamu jechuudha. Afaan Oromoo keessatti bamaqaa jechuun bakka maqaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf I kajoo kun maqaa specifically wayi dubbate we kajoo kun nuti jechuudha. Maqaa specifically dubbanne jechuudha. You jechuun si goyen maqaa kee wayi specifically dubbate yeroo sanii irraa kan keen bamaqaa tokkoffaa bamaqaa lamaffaa bamaqaa sadaffaa yaanii jira jechuudha. Bamaqaa tokkoffaa jechuun an hoggaa nuti ibsinu fakkeenyaaf amma nuti hoggaa of ibsinu bamaqaa tokkoffaa jennaan. Bamaqaa lammaffaa jechuun ammoo dhaggeeffataa nuti hoggaa nam tokko ibsinu jechuudha. Fakkeenyaaf amma an ammaan tana si jechuun dubbadhee maal jechuudha? Bamaqaa lammaffaadha jechuudha. Ammoo bamaqaa sadaffaa maali? Nuti dhaabbannee jechuudha. An jee dhaggeeffataal anarraa ka'ee dhaggeeffataas ni qabaa kan waa'ee isaa dubbannu jira jechuudha. Nama sadii irratti jechuudha. Ana taakka yookaan si taakka jechuudha. Nama si dhaggeeffatu lama hawaayee isaa dubbatan sadii jechuudha. Maqaa sadaffaa jechuun beeksisa irraa dhufe. Fakkeenyaaf amma tana intalli abaluu san akkana takkaanii bareeddi takka ammoo amalli ishee akkana jettanii gaafa dubbatan maal jechuudha? Dhaggeeffataa ni qabdan jechuudha. Dhaggeeffataan kan isin dhaggeeffachaa jiru san jechuudha. Kan dubbachaa jirtan garuu maali? Waa'ee intala abaluu sani. Amala ishee akka taate akkasumatti appearance isii waan taate dubbachaa jirtan. Bamaqaa sadaffaan isaan kana jechuudha. Bamaqaa sadaffaan hiifaa shiin kun maal jechuudha? Bamaqaa sadaffaadha jechuun dhaggeeffataa fi dubbataa dhaggeeffataa fi hawaayee isaa dubbatamu jechuudha. Bamaqaa lammaffaa hoggaa jennu ha dubbataa fi dhaggeeffataa qofatte jechuudha. Nama lama gidduutti kan gaggeeffamu jechuudha karaa gabaabaa. Yoo ammoo bamaqaa tokkoffaa jettan an jee hoggaan nama an amma nama akkanaati jee hoggaan of ibsu jechuudha. Bamaqaa tokkoffaadha jechuudha. An qofteetu maal jechuudha? Of ibsaa jira jechuudha. Yeroo tokko takka amma fakkeenyaaf an nama akkanaati akkana if jechuudha hoggaa jajjiif gootu maal jechuudha? Bamaqaa tokkoffaa yookaan individuaalidhaatti if dubbachaa jirtaa jechuudha. Sanirraa kan ka'e bamaqaa tokkoffaa bamaqaa lammaffaa bamaqaa sadaffaa jedhamee addaan qoqqoodame. Baalema maqaan jettanii akka confusion taane jechuudha. Ifa isinii gala jeetiin yaada ifa gala jeetiin yaada kuni. Ifa gala jeen yaada. Uno asirratti kanname I have finished an fixeen jira. I have done jechuu dandeessan jechuudha. I have done. I have done. Akkasumatti illee she he takkaa'u it qayyaruma she has done she left. She has akkanatti she has left jettanii deebisuu dandeessan. He has left jettanii. He has done, he has finished. Akkanatti deebisuu dandeessan jechuudha.
verbileen gama kana isaan hundaafuu dhaabbattee jechuudha. Verbiin tun finished then left kan kun isaan hundaafuu fayyadamuu dandeessan jechuudha. Verbiin tun maaliif verbi siriidha jechuudha. Left kan maali leave jecha jechuudha dhuftee jechuudha leave. Left taatee jechuudha verbi siriin siidha. Danino durraa dhuftee jechuudha. Duu maali dan taatee verbi sirriitti finishin finish jettee tuma dhaabbattee tun finish. Finish jettee kaafata finish deettanii di dabalattee jechuudha. Akkasitti bifa saniini kan kaa'amtee jechuudha verbi waan verbituu verbi sirrii jettanii kan baratanii jirtanii ammoo left jechuun regulaarii fi irregular verbi jedhanii jira. Kanas waan hariyaa miti jechuudha. Regulaarii fi irregular verbi jechuun warra ifuma of jijjiiranii fi warra ammoo ed dabalatan jechuudha. Warri ed dabalatan kun regular jennaanii warri irregular jennuun ammoo warra ofuma of jijjiiran jechuudha. Kanuma akkanumatti yaadaan qabachuu dandeessanii jechuudha. Jechuun ko isa kana by your heart jechuudha qabachuu danda'u qabdan jechuudha. Formiin isii kana fakkaatti example gaafa kannu ono akkuma asirratti I have finished maal writing my proposal barreessuu xumureetiin jira jedha. Gaafa immoo shiidhaaf kaa'atu jechuudha. She has finished doing her assignment isee hojjechuu xumurtee jirti jechuudha. I has just left inni ammumaan tana biyee jechuudha. Ammumaan tana biyee jechuudha. Yookaan mana deemee jechuu dandeessan. Ammuma jechuudha yeroo tokko namni barbaadu dhufee mana he has just left ammumaan tana jechuudha. Biyee jira jechuudha. Mana biyee jira yoo mana barbaadu dhufan tarii. Deebisaa akkasii saniif kan deebifamudha. They have finished touring Lallibala. No formiin kana fakkaate jechuudha. Subject plus has or have plus past participle yookaan V3 kan jechuudha. Formiin eenyuti present perfect tense ti. Kun present perfect tense by the way qormaata biyyoolessaa jechuudha. Entrance irraa inaaf yeroo baay'ee ni dhufa. Formii isaa kana sirriitti qabatanii ammas hima wanni inni dabarsuu barbaachisan jechuudha. Maal akka ta'e wanta ka maal jechuudha ka xumuramuu isaa wanni sana ammuma xumuramuu isaa kan agarsiisu jechuudha. Xumuramuu isaa garuu riizaaltiin isaa maal jechuudha hamma jiru jechuudha. Xumuramee garuu riizaaltiin isaa hamma jira. Fakkeenyaaf amma inni deemee jira gaafa jettan inni deemuu isaa deemee jira garuu immoo riizaaltiin amma qabnu maal jechuudha inni jiraachuu dhabuudha jechuudha. Bifa kana usage of present perfect tense jechuudha akkamitti fayyadamna kan jedhu kan laallu ta'a. The present perfect tense has different uses in English keessatti jechuudha. Fayyadamiinsa karaa adda addaatiin itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa tokko farmaa jira. Present perfect tense is used to express an action which has been completed. Actionii wanta xumurame tokko and which continue to influence the present jechuudha. Wanta gartee influence godhuu danda'u. Takka immoo present resultiin isaa jechuudha kan amma jirtu jechuudha. Xumuramee jira resultiin isaa amma ka jirtu. Okay, fakkeenyaaf jedha. Abel where is your keys jaan amma abeelitu gaafate jechuudha. Amma maal jedhee deebisaaf jechuudha. Abeel jechuudha. I don't know hin beeku. I have lost it. I have lost my keys jedhu fakkeenyaaf it kaja kun key kaja bakka buute jechuudha. Itiin maal bakka buute key bakka buute jechuudha yookaan furtuu jechuudha. I have lost it. Maaltu asirraa hubatama? Wanni inni darbe qulfii yookaan furtuu inni darbuun kun maal agarsiisa? Yeroo darbe garuu riizaaltiin ammaan tana jirtu maal jechuudha inni qulfii qabaachuu dhabuudha jechuudha. Hiikkasaa gaafa laallu I can't open the door jechuudha. Sanii maaliif banuu dadhabe sababa qulfii darbeef jechuudha yookaan furtuu darbeef jechuudha. I haven't got it now. Ammallee hin arganne waan ta'eef jechuudha qulfii san yookaan furtuu san jechuudha. I have seen monkey in Samin mountain itti monkey agareen jira jaldees. Enna maal jechuudha asirratti hiikisa it is still possible to see it there. Amma qodeessu maal jechuudha? An agareetiin jira maal yeroo darbe agaree garuu
ammallee maal jechuudha himni as keessatti fayyadamsee present perfect tense dha ammallee agaruu ni dandeessa yoo jedhan jechuudha it is still possible to see it there ammallee achi agaruudhaaf isa maal monkey sana achitti agaruudhaaf ammallee waan danda'amu jechuudha maaliif jennaan Summit Mountain paarkii dhaabre paarkii sanitti jechuudha agaree jira inni saniifuu ammallee maal jechuudha ni danda'ama jechuudha maal agaruun monkey san yookaan jaldeessa agaruun ni danda'ama jechuudha wanna akkanaatiif fayyadee jechuudha continue influences the present jechuudha present perfect tense maaliif fayyadee jechuudha used to express action jechuudha just complete kate jechuudha has been maal jechuudha completed yeroo darbee xumurame which continue to influence the present hamma kanallee influence ka godhu jechuudha amma if akkasii ta'u jechuudha furtuu eessa jirti JF gaafate Abel jechuudha I don't know Abel gaafa keenyaama nama tokkotu Abel gaafate haa jennu Abel jeeni gaafate Abel where is your keys jee gaafate jechuudha Abel maal jee deebisee jechuudha fakkeenyaama I don't know hin beeku I have lost it jee isa darbee jira yookaan gateen jira jedhe kan amma riizaaltiin inni furtuu gatuudha maal jechuudha qulfii hulaa amma banuu hin danda'u jechuudha Hula banu dadhabuun isaa resultii ammaan tana influence of the present kajau kana jechuudha influence the present kajau continues to influence the present kajau furtuu darbuun isaa ammaan tana akka maal jechuudha hula banu akka hin dandeenye kan influence godhu jechuudha yeroo darbee raawwatame garuu ammoo influence kan godhaa jira jechuudha ammallee hula banu akka hin danda'amne isa dirqisiisaa jira jechuudha I haven't got it now ammallee hin arganne jechuudha ammoo qorasitti maal jaa monkey arkeetiin ture jaamire ammallee maal akka influence godhe jechuudha ammallee akka jiraachuu isaa it's possible to see there monkey garuudhaaf mallee waan danda'amu jechuudha okay isa lammaffaa usage in present perfect tense dha used to express recently completed action garte ammuma kaa raawwatame jechuudha to announce recent happening wanta gartee ammuma raawwatame sababa wanna sanii fi dhiibbaan yookaan ammoo bu'aan jirtu san kaa agarsiisu jechuudha fakkeenyaaf amma asitti maal isa afeeruu jeen Jamal let me invite you a cup of coffee jeen maal jeen Jamal jechuudha let me invite you mee haa si afeeru maal koofii si afeeru maal tokkollee ta'u jechuudha koofii burcuqoo tokkollee ta'u si afeeru jeen hayaatiin jechuudha hayaat maal jetteen thanks galatoomee jetteen I have just had it ammumaan koofii isa dhuge jetteen ammumaan dhuge I have just maal jechuudha had it jettee dubbate haadiin as keessa maal jechuudha drink kajau bakka bu'aa jechuudha haad kajennuun kun maal as keessatti maal bakka bu'aa jenne drink kajau bakka bu'aa jechuudha I have just had it jetteen eenyu hayat Jamal garuu maal jeen jechuudha let me invite you a cup of coffee ajeen deebisa maal gooteef jechuudha hayat thanks jetteen I have just had it imma beetoo maal what is happened to your finger look it is bleeding maaltu quba keetetti mudate maaltu mudate laalime bar dhiigaa jira jetteen imma beeti jechuudha maal jettee deebifti sanboota jechuu seenoo imma beet gaafa akka itti gaafattu taate jechuudha isinis I have jettee deebifti gaa maal jettee deebifti jechuudha hannaan I have cut my finger cut kajau kun amma verb 3 dha jechuudha verb 3 dha cut kajau CUT isin maali irregular verb dha jechuudha I have cut my fingers while chopping maal jechuudha chopping onion maal ibsa jechuudha kun amma dhiiga dhiiguu isaadha jechuudha dhiiga dhiiguun isaadha ka amma mul'achaa jiru sababa maaliiti sababa isheen harka ishee murte jechuudha harka ishee muruun ammuma dhiiguunis ammuma jechuudha kana jechuudha it announce recent happening ka jedhu wanta gartee amma uumamaa jiru kan agarsiisu yookaan kan announce godhu jechuudha kan nu himu yookaan kan nutti agarsiisu ta'a jechuudha kana jechuudha second usage of present perfect tense kanarratti waan ifa gala jedha yaada isa sadaffaatis bifuma kanaan jechuudha. Present perfect tense
is used with the present time expression to express an action which beginning in the past and still continue. One is eegalame san yeroo darbe eegalame garuu ammoo ammallee continuous dha jechuudha itti fufaa jira. Ka eegalame action san garuu maal jechuudha past dha jechuudha yeroo darbe eegalee garuu ammallee itti fufaa jira jechuudha kan ibsinu maal jechuudha present perfect tense dha jechuudha. Most of the time when used with for if since gaafa fayyadamnu jechuudha. Yeroo hedduu maal jechuudha wanta yeroo darbe eegalee ammallee itti fufaa jiru for if since dhaanii jechuudha. Eessa keessatti present perfect tense keessatti. Example isaa ilaallu. I have lived here for 9 years. Anasiin jiraadhee waggaa 10 jechuudha. Ammallee maal jechuudha I am still living here jechi jedhu if keessaa qaba jechuudha keessatti. Kanneen eegalee maal jechuudha waggaa 10 dura. Hanga waggaa 10 jiraachaa ture. Ammallee akka maal jechuudha akka jiraachaa jiru agarsiisa jechuudha. I have lived here for 9 years jedhe. Kanaafuu asitti immoo Ingiliffaa gaafa isin gaafatan jechuudha qormaata biyyoolessa irratti haavuma kana amma fakkeenyaaf have kajoo kanafa have lived kajoo kanafa amma as bakka tana miis godhanii kana dhaamsanii blank space isin godhanii fakkeenyaaf here for 9 years kajoo kana isin godhan jechuudha. Sanbooda filannoo keessatti a jaanii a have visited have lived have takaumo lived he lives jeje akkatti isin federeessuu danda'a jechuudha. Saniifuu maal gootan jechuudha have plus maal jechuudha asii wanni ilaaluu qabdan asitti maqaan kun maali hayyuu fi for kajoo kanarra dhaabbattaniitii murteessuu dandeessan jechuudha. Maqaan keenya sila asitti shii ta'e maal ta'e jechuudha has lived taate jechuudha. Has maal taate has lived taate jechuudha. I waan ta'eef maal ta'e jechuudha have fudhate jechuudha. Bifuma saniin akkasitti deebistanii. Okay, gaafi fakkeenya lammaffaan the class has already started. Classiin jalqabameera. Just jalqabameera classiin. Classiin jalqabameera ammallee itti fufuusaa agarsiisaa jechuudha. It has started eegalamee jira and still continue on jechuudha. Still what continue how still going on jechuudha. Maalillee ammallee itti fufee jira. Classiin eegalameera. Ha eegalame yeroo darbee ammoo itti fufaa jira agarsiisaa jechuudha. Amma asirratti already kajoo kana fa'a just kajoo kana fa'a akkana jecha kana kanas qabadhaa yaada. Isa for the usage of present perfect tense is used to express actions that happen to unspecified time jechuudha. Wanta uumame san garuu immoo yeroon isaa hin beekamin tokko ibsuudhaaf gargaara jira. Unspecified time before the present bar yookaan immoo boota sarchii san dhaqanii Afrikaans the time of past action telegraama keenya argachuu dandeenya jirra immoo bal'inaan PDF gaafa yeroon isaa darbee san maal jechuudha kaafamee jechuudha. Haatte fufnu kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Fakkeenyaa kan namu kan marjaa they have finished eating. Isaan maal jechuudha nyaata nyaachuu xumuranii jiru. Zaa garuu itti dubbatee zaan ni jira. Zaa akkanaaf akkana yoo wayii dubbateere hin dubbanne zaan maal jechuudha unspecified dha jechuudha. I have written a letter. Maal jechuudha an leetarii barreesseen jira jechuudha. Jetta garuu immoo maal hin dubbanne jechuudha yeroo tan barreessitee kajoo gaafii aja'uuf deebisaan kan nu jechuudha. I have visited London twice. Yeroo lamaan London daawwadheera. Garuu immoo yeroo lameen san hin dubbanne jechuudha. Yeroo lama qofa akka ta'e malee yeroon jalqabaa akkana ture yeroo lammaffaa immoo akkanatti guyyaa akkana jedhee maal jedhee jechuudha. Ibse waan ibsee takka specific godhee ibse hin qabu jechuudha keessatti. In each of the above sentences, the specific time when the action happen is not mentioned jechuudha. Gaafa specific jechuudha action san gaafa uumamu wanni yeroon asitti nu himamte hin jiru jaa himoota sadiin nu kannama kana keessatti. They have finished eating. I have written
the letter I have visited London twice kajau kanarratti specific time nu kannamte hin jirtu jechuudha. Fifth usage of present perfect tense is never used with definite past time expression jechuudha. Yeroo past ta'een definite qateen jechuudha wajjin hin fayyadamu jechuudha. If there is definite past time expression we use past tense jechuudha, not present perfect tense jechuudha. Yeroo dabarte exactly ta'e san wajjin maal jechuudha hin fayyadamnu. Yoo ka fayyadamnu ta'e maal jechuudha isin san past simple tense, simple past tense dha jechuudha. Simple past tense yookaan past simple tense dha jechuudha. Not perfect tense dha jechuudha. Fakkeenyaaf laallu I have visited Lalibela last year. Last year kaya kun maal jechuudha past dha jechuudha. Saniifuu I have visited in jettu jechuudha. I have visited in jettu jechuudha. I visited jetta. I visited Lalibela last year jetta malee I have visited in jettu jechuudha. Okay. Isa lammaffaadha. Yesterday kaya kun maal ibsa jechuudha kunis past ta'uu ibsa jechuudha. We maal jechuudha we dash we dash ye amma tuqa isa kai play. We played ta'e jechuudha. We played football after class. Yeroo classii booda kubbaa taphannee jirra yaadate. Maal taatee jechuudha deebisaan keenya D taatee jechuudha. I have played hin taatu, has played hin taatu, have played hin taatu jechuudha. Himni kun X dha jechuudha. Akkana jechuun dandeenya kun akkuma jalqaba isin kaasaa ture kan akkana jaamu danda'u. I have visited Lalibela last year kajoo kun maal jechuudha specific time past isa waan ta'eef past simple past ta'a malee past perfect tense ta'uu jechuudha. Saniifuu haviin bakka tana jirtu jechuudha. Visited I visited Lalibela last year yoo jee it is correct. Garuu I have visited last year jennaan it will be maal jechuudha incorrect ta'a jechuudha barattoota keenya. Incorrect ta'a jechuudha. Asirratti maal ta'a jechuudha yesterday kajoo kan laaltan maali kun ammoo past dhamre saniifuu simple past wota jechuudha yookaan simple past yookaan ammoo past simple tense jechuudha. After the class taphannee played kajoo kana taate jechuudha. Okay, using for and the since with present perfect tense. We use for since with the present perfect tense to say how something has been happening. Hangam takka jechuudha yeroo hangam takkaati wanni takka uumamte kaja'u ibsuudhaaf since fi forii eenyu wajjin fayyadamna jaa present perfect tense wajjin fayyadamna jaa. Forii gaafa fayyadamnan is used a period of time yookaan length of time jechuudha. Such as kanneen arsiin gadii kana jechuudha length of time for maal jechuudha for 2 hours. For a longest, for 3 years, for 20 minutes. Jettanii fayyadamtanii jechuudha. For 6 months, for ages. I haven't seen you for ages, Jan. I haven't seen you for ages. Sumaa hunda garee maal eessa badde yaada of keessaa qaba jechuudha. I haven't seen you for 10 years. Jettanii fa'a himaas akkasitti ijaarrachaa deemuu dandeessan jechuudha. Akkas bifa kanaan jechuudha isaan kana wajjin fayyadamna jechuudha. Isaan kana wajjin fayyadamna warroota kanaas jabeessaa qabadha. 2 hours hawari kaja'u fayyadu 10 hours jaa fadhu 11 hours jaa maal jechuu isaati jechuudha. 4 kaja'u kanaa fi isaan kun wajjin for 3 hours for 6 months for 3 days kan fudhatu ta'a jechuudha. For a long time I haven't seen you for long time yeroo dheertuuf sin agarree deeqaa 20 kana kana jettanii himatti ijaaruu dandeessan gaa for ages for 10 kaja'u kun hima eenyu wajjin deemu jechuudha. Isaan kun for wajjin warra deemanii jechuudha. Warroota for wajjin deemanii sirriitti qabadha. Learn it by heart. Learn it by heart. Example gaafa laaltan now Sami ni beeka waggaa 10 fi ni beeka jechuudha. For what 10 years. Egaan isa beeku jechuudha waggaa 10 fi jettee waggaa dubbattu jechuudha. I have been hungry for hours. Maal beeleen jira bar yeroodhaaf saamee qaafin bar beela jira jettee gaafa dubbattu bifa kanaan dubbatta jechuudha. I haven't seen your brothers for ages. Hayyee gurbaa I haven't seen your brother for ages.
umriitii keessatti akkam obboleessa kee nagarree jettee gad dubbattu bifa kanaan akkatti kaa'ama jechuudha. Gaafa since ilaallu jechuudha. We use since with fixed time jechuudha. Length of time jennee kun amma fixed of time jechuudha. In the past fixed. Pay attention since fi for addaan baafadha. Okay, fakkeenyaaf bara 2004 April 23 last year kun amma fixed time jechuudha. Starting time idha kun starting time jechuudha. Beginning time fayyada jechuudha. Yookaan point of time. Since is used with what point of time jechuudha. Yookaan starting time jechuudha. Yeroo eegaluudha. Yoomirraa eegalee jechuudha. Since morning anasiin dhaabbachaa oolee bar yoomirraa eegalee ganamarraa eegalee ogaa itti dubbattu jechuudha. Saa 5 fi as dhaabbachaa ture yoo foorii fayyadamte jechuudha. Ganamarraa eegalee as dhaabbachaa tureera. Umrii tiyya guutuu as dhaabbachaa tureera jette maantana maal fayyadamaa jechuudha. Foorii fayyadamaa jechuudha. April, Christmas, isarraa eegala Christmas irraa eegalanii wal barreeffaa jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf my birthday guyyaa dhaloota kiyyaarraa eegalee wal barree naaf inni kun jettanii fakkeenya akkasitti tolfachuu dandeessan. Monday bara 1997 irraa eegalee jechuudha. 1997 12 May warra kana yesterday lunch time yeroo laaqanarraa eegalee jechuudha. For example I have known Sami since yoomirraa eegaleen isa beekaa jechuudha. Bara 1992 yookaan 1992 irraa eegalee maal jechuudha niin beekaa jechuudha Sami. Garuu ammoo wanni irratti maal godhaa turre jechuudha. I have known Sami for 10 years ennee malee waggaa 10 isa beekaa fi waggaa 10 isa beekaa. Waggaa bara 1990 hanga irraa kaasitiin isa beekaa jechuu fi waggaa 10 isa beekaa jechuun adda adda jechuudha. Kun amma bara 1992 irraa kaasitiin isa beekaadha malee waggaa 10 isa baasaa isa beekaa fi miti jechuudha. Start of time yookaan point of time irraa fayyadamne jechuudha eenyu? Since length of time eenyu jechuudha? Foriidha jechuudha. Length of time dheerina yerootiif kan fayyadamnu. Since fakkeenyaaf amma she has been here isin as turte. Yoomirraa eegalte jechuudha sa'a lamaa fi sa'a lamatti jechuudha sa'a lama PM irraa jechuudha eegaltee as turte jechuudha. We have known each other nuti wal beekna since our childhood gaafa ijoollummaa keenya irraa eegallee wal beekna jechuudha. Gaafa ijoollummaa keenya irraa eegallee wal beekna gaafa jettan maal fayyadamna jechuudha since fayyadamna jechuudha. Start of time, point of time ida enyu since. Present perfect tense can also be used with words and phrases such as the following kana jechuudha. Word fille kanneen akka phrases fille ni fayyadamna jechuudha. Already, ever, so far, just warra yoo akkaan jalqaba isin kaasaa ture. Already just warra yoo kana qabadda akkaan isin jaa ture. Asittis kuno anuma qabadda jaa never, ever, till now, for, to, for, so far, yet, not yet, up to now, hanga ammatti akkana jee kanamu fakkeenyaaf asii kanarratti isin kanname everything is going well wanni hundinuu haaluma gaariin deemaa jira. We haven't had any problems so far hanga ammatti rakkoo takkallee waan agarree jechuudha. Wanni hundinuu ituma sirriitiin deemaa jira hanga ammatti jechuudha. So far we haven't had any problem rakkoo takkallee waan hin agarree jechuudha. It is nice to see you again. I haven't seen you. We haven't seen you each other for long time. Yeroo dheertuudhaaf waliin agarre nuti. Irra deebinee wal arkuu keenya baay'ee gaariidha. This is an interesting place. I have ever visited. Bootaa bareedduudha. Takkaa bootaa akkanaa maal jechuudha daawwadhee hin beeku gaafa itti ibsitu. I have ever visited jechuudha. Yoomillee hojjaawwadhee hin beeku jechuudha. Hoggaa itti ibsitan kana fayyadamna jechuudha. Ever. We use already to say that something happens sooner than expected. Wanta eegnu san garte wanni sila akkanatti eegnu san dursee waan raawwatame jechuudha.
fakkeenyaaf tisaa lamatti kilaasiin jira yoo itti deemte class has already finished yoo jaan amma fakkeenyaaf saa lama osoo hin gahin duratti jechuudha. Osoo hin eegin jechuu waan ati expected hin godhin saniitu raawwatame jechuudha. Unexpected matteriidhaaf fayyadamtaa jechuudha. Fakkeenyaaf don't forget to post the letter will you ja danin I have already posted. Fakkeenyaaf wanni post godhu hin irraanfatinii jeen leetarii. Post ni gootaa jeen. Hay bar ergeetiin jira jeen. Post godheen jira jeen. Maal jechuudha? Sooner than I akkas I either jechuudha. Expected to be what posted jechuudha. To be posted jechuudha. Hanga inni irraanfatinii post godhu post ni gootaa jetteen. Post godhu hin irraanfatin post ni gootaa jetteen. Saa jechuudha. Daanii nama maal jeeni? I have already posted it godhee jira jeen jechuudha. Post godheen jira jeen. Maal ta'e jechuus gana godha hin godhini godhuun hin irraanfatinii jetteen. Godhuun hin irraanfatinii ni gootaa jetteen. Post godhuun hin irraanfatinii garuu post ni gootaa jetteen. Will you jettee jechuun post ni gootaa jechuuseeti. Inni maal jeen jechuudha? Hay post godheera bar. Jechuun amma isin hin eeyne jechuudha. Ganaa post godhuun hin irraanfatinii post ni gootaa jettee gaafa gaafattu. Wanni san post godheetiin jira gisee jiru baay'uma maal jechuudha. Unexpected jechuudha. Hin eegne jechuudha. Wanni isin hin eeginitu raawwatame jechuudha. What time is Sumayya leaving? Yoom deemti? Saa meeqa deemti ka jiru? Saa meeqa deemti? Saa meeqa deemti jeeni? Maal jeen buuna jeen? Jamaaluma jeen? She has already gone. Deemtee jirti bar jeen. Duruu deemtee bar isin. Qaata deemtee hoggaa jedhama jechuudha. Qaata deemtee bar. In sentences already often comes between two words word verbs after auxiliary parts and before the main verb already malti ane dhufa jechuudha. After auxiliary verb ane and before main verb main verb ganidha. Auxiliary verb has jechuudha. Hasitti ane after isa boodaa fi maal dursee argama jechuudha. Main verb dursee argama jechuudha. Already yeroo hedduu jenne yeroo hunda jenne yeroo hedduu. Just means a short time ago jechuudha. Chala, would you like something to eat? Wanta takka nyaachuun barbaaddaa jeeni. No, thanks. Galatoomi lakki. I have just had lunch. Laaqana amma nyaadhe amma hojiitu tanaan nyaadhe gizeetti dubbattu akkana jee deebisee jiru Roobeel. Ammumaa nyaadhe gizee jiru agarsiisee jechuuf fakkeenyaaf amma nyaadhe dhugaa jiru fakkeenyaaf harka isaa dhiqatee jiidhaaf agarsiisu waan akkanaaf agarsiisu amma nyaadhe dhugaa jee dubbatu bifa sana jechuudha. Hello, isa lammaffaadha. Hello, have you just arrived? Jeen. Just is also used between two word verbs akkuma gartee already ilaallee turre jechuudha. After auxiliary verb and before the main verb jechuudha. No, auxiliary verb before main verb jechuudha yeroo hedduu. Auxiliary verb as jirti, just as jirti, hono main verb as jirti jechuudha. After main verb jechuudha. Yet means until now hanga ammatti. Yet means until now. It shows that the speaker expecting something to happen. Garte kadubbatu san maal yaadee jechuudha. Wanni takka akka happen taatu jechuudha. Akka uumamtu yaadee jechuudha. Fakkeenyaaf
Yet is used only negative sentences in the question jechuudha. Kana jabeessa qabadha wanni ta'a. Yetiin eenyu qofa fayyadamte jechuudha. Negative sentences keessaa fi question qofatti fayyadamte jechuudha. Only. Yet is used for what? Only negative sentences fi question qofa fayyadamna jechuudha. Yaada kana sirriitti jabeessa qabadhaadha. Qormaata biyyoolessa irratti naftu yetiin tun yeroo baay'ee dhufaa turte heduftillee. Taaddalaas yaa Taaddalaa maal jedhame? Taaddalaa yaa qabadhaa kana. Taaddalaa when did you submit your assignment again? When did you submit your assignment? Yoom post yoom submit yoom galchite again? I haven't submitted it yet. Hanga ammatti maal jechuudha? Submitting goone. Garuu kun ammas keessatti hiika maaliif keessaa qaba? Submit akka godhuuf keessaa qaba jechuudha. Fuuldura submit akka godhu keessaa qabdi yetiin tun yeroo hedduu. I haven't submitted it yet. Kana jechuun submit godhuun kiyya waan hin hafne garuu amma hin goone yaada joo hiikaa if keessaa ni qaba jechuudha himni kun. Submit godhuunsaa waan hin hafne garuu amma hin goone hanga ammatti hin goone submit godhuunsaa waan hin hafne jechuudha. Submit godhuun kiyya isaa waan hin hafne yoo hiika akkasiitti illee if keessa qaba jechuudha. I haven't submitted, I have not yookaan I haven't submitted it yet hanga ammatti maal jechuudha negative ta'uusaa asumarraa ilaaladha. No yetii jira jechuudha. Bifa san akkasii qabadhaadha negative fi question qofarra fayyadamneen. Taaddalaa maal jeen? Why jeen? Imma beeti why imma beeti jechuusaati. Haven't you finished it yet? Hanga ammatti hin xumurre jeen. Yet often comes at what? The end position. Ammallee yeroo hedduu yetiin maal dhuftee jaa gama dhumaa kanarra dhufte jaa. Gama dhumaa kanarra dhufte jaa. Okay, yeroo itti aanu jechuudha. Kan qormaata biyyoolessaa yetiifaa, siinsiifaa, present perfect tense haammate forii fi already jechoota kana haammate jechuudha. Kan finnee wajjin laalu ta'a jechuudha. Kanneen baroota hedduudha kan finnee wajjin laalu ta'a. Saniifuu ammoo hangasitti practice godhuu danda'u qabdan jechuudha. Yeroo hedduu gaafii dalaguutu isiniif irra gaariidha jechuudha. Ingiliffaadhaa fi maatisiin gaafii baay'ee dalaguutu maal jechuudha isin fayyada. Yeroo dhuftu hanga walitti deemnutti nagaan tura.